carraan ilma namaa kun hin beekamu jaalallee waggaa 4 jaaladhee yaa sababa piraankitiin addaan baane jechuudha. Sababa piraankii godheefini jaalallee koo waggaa 4 dhabee jechuudha. Kanarraa immoo yaa kun baratti jedhee yaada. Osovete alise tuti jalata rekasi mila tone na kawata siti macho ya sodati na kentekne manazika si marato kisi anu marate dubamya kam na kota ashama harka fuune hordoftoota chaanaalii kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu an obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba galata waaqayyoo isinis bakka jirtanitti akka nagaa naataatan abdii guutuun qaba isiniin jedha. Har'a immoo viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Warroonni maatii koo taatan akkuma duraatti laayik sheerii gochuudhaan jajjabeessaa warri jajjabeessaa arganis hedduutu akka galatoomaa isiniin jedha. Itti aansuudhaan immoo ya warri maatii koo sin taane koottaa maatii koo ta'an dabalamaa sin jechuun jaadhaa asumaan gara viidiyoo kootii yookiin asumaan immoo gara viidiyoo yaada kootiitti deebi'aa jechuudha. Innis yaadni kootis maalidha? Wanta na mudate tokko isiniif qooduu barbaada. Maaliif wanta na mudate kana yookiin nama biraallee mudachuu danda'a. Ana qofa osoo hin taane nama biraallee mudachuu danda'a jechuudha. Wanta kanarraa immoo barumsa illee hin argattu jedheetii yaada. Mudannoon kunis maalidha isiniin jedhe obboloota koo akkuma nama kamiyyuu hiriyaa waggaa 4 waliin jiraadhe sababa piraankitiin wal dhiifne jechuudha. Sababa piraankiitirraan bilookkii na godhe jechuudha. Hiriyaan kun hiriyaa waliin turre jechuudha. Bilookkii na godhe jechuudha. Sababa piraankiitiin mee isin yaada qabdan tokko akka isinirraa yookiin waan isinirraa barbaadu wayiitu jira jechuudha. Maaliif yaada asinaa qoodan isinirraa barbaadu jechuudha. Hiriyaa kana waggaa 4 jiraachaa turre. Haa ta'u waggaa 4 jiraannaa malee waan walitti makannee yookiin maatiin keenya beekee miti waan aneefinnis walitti makannee miti akkanumatti waliin jiraachaa turre jechuudha. Garuu guyyaa keessaa akka carraa piraankii godhee piraankii sana irratti immoo piraankii sana illee gadi lakkifneanii nadhiisee ture jechuudha. Sababa waliin taaneef jechuudha. Waan han taane waliin jenne waan ta'eef xinnoo ishee nadhiisee piraankii godhe jechuudha. Mudannoon akka kootii kootiin mudachuu danda'a. Sababa saniin hiriyaan kuyya sun ani garuu bilookiin goone bilookii na godhe jechuudha. Viidiyoo sana ergee jennaan bilookii na godhe jechuudha. Viidiyoo san bilookii na godhe. Mee amma mee maalan balleesse piraankiin isa godhe malee naaf dhaga'uu dide garuu malee piraankiin isa godhe malee wanta ani balleesse tokko hin qabu jechuudha. Garuu mee yaada san qabdan naaf qooda mee maalan gochuu qaba? Mucaa kana daareetii bilbiluun qabamoo akkuma inni bilookii na godhe tachumaan bilookii isaa godhee tachumaan hafuu qaba jettammoo dawwaliif jettam mee dhaamsa yookiin naaf qabdan mee maalidha isin jechuu barbaada. Yaa jaalallee waggaa 4 jechuudha. Akkasitti bilookii na godhe jechuudha. Ani garuu bilookii san goone ofii isaatii bilookii na godhe jechuudha. Jaalallee waggaa 4 akka wajjin haasa'an hundi keessaniyyuu hin beektanii waan gaariis waan badaas waliin haasa'anii yoo guyyaa tokkocha immoo waan hin taane bilookii wal godhanii namni kun jaalala siif qaba jettumoo hin qabin jettumoo achumaan dhiisi jettumoo itti deebi'i jettumoo achumaan dhiisi jettumoo yoo akimee gaabbatillee kan deebi'ee yookiin bilookii kanarraallee na hiiku ta'e itti deebi'i jettumoo ittiin deebi'inaan jettume mee wanta isin dhaamsa sinnaaf qabdan yookiin gorsa sinnaaf qabdan komentii jalatti naa kaa'uudhaan yaada isinaan jettas waan isinaan jettan hundaayyuu naaf fudhadha jechuudha. Mee kan yoo kan dhiisuu jettan ta'e lakki yookiin immoo itti deebi'i yookiin immoo inni jaalala si qaburraa yookiin bilookii si godhe yookiin immoo aarirraa kan ka'e bilookii si godhe kan jettanillee jiraachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf wanta isinaan jettan komentii jalatti illee naa barreessaa. Dhugaa haga nama godda'uus hin beektanii jaalallee waggaa 4 jechuun yaa mucaa sanii akkasi bilookii na godhe jechuudha. Mee maal godhe jettanii ani garuu piraankiin godhe pirankii goonaan inni pirankii sanii naaf haamu jechuudha. Bakka naaf dhaga'uu didee bilookii na godhe jechuudha. Maaliif pirankii sunis waan dhugaatis muti waanuma sobaatiin garuu inni naaf haamu didee
bilookii na godhe jechuudha. Warroonni immoo akka kiyya akkana taatan akka akkana hin taane namoota tokko yookiin isiniif haamuu dhabuu danda'a, isiniif dhaga'uu dhabuu danda'a jechuudha. Waan akkanaa kanallee isiniif hubachuu dhabuu danda'a. Inni amma hubannaa kanaa dhabuurraan kan ka'e bilookii na godhe jechuudha. Innaa mee maal akkasin jettanii mucaa kana daaritti dawwaliitii wal qunnamaa naan jettumoo akkanumatti hin dawwaliitii dhiisinaan jettamoo mee wanta isin yaada sinaa qabdan immoo komentii kun jalatti naa barreessaa isin jechuu jaalladha. Kana waggaa jaalallee waggaa afurii dhabuu jechuun immoo hin ulfaata hin beektan hundi keessanii jechuudha. Hiriyaa waggaa afurii yookiin immoo wajjin haasoftee waggaa afur maddee yoo dhabde hanga si godhu hin beektan hundi keessanii jechuudha. Kaza mucaa sanii agarraa kan bilookii na godheera nasiniinne achumaan garaa jabaate ta'e anin deebi'as ta'ee gammaa hin deebine garaa narraa jabaate ta'e illee hin beeku ani garuu bilookii isa goone ofii bilookii na godhe jechuudha. Mee maal jettu itti deebi'ii situ aarse jettu moo lakki yookiin si deebi'aa yookiin immoo jaalalaayyuu siin qabu erga jaalala siin qabaannayyuu akkana si godhe jettu moo dhiisi kabiraatti janaa kabiraa jammarinaan jettu moo mee waan isin yaada sinaa qabdan inni obboloota koo hunda keessaniyyuu yaada sinaa qabdan isinirraa akka sinaa qoodan barbaada jechuudha. Kanaaf isinitti beekuudha. Warroonni immoo akka kiyya kana bilu pirankii goona jettanii hiriyaa keessan akka kiyya kanatti illee yoo jedhantanii akka bilookii isin hin goone jechuun asumaan dhaamsa isinii dabarsaa maaliif anaayyuu kun pirankii godhetanii jaalallee waggaa afurii dhabe jechuudha. Mucaan waan isa godhan beekanii jaaladheeti malee waan nama hin jaalanne tokko bilookiin pirankii godhanii ani garuu jaaladheen pirankii godhe inni garuu waan sanaaf dhaga'uu dadhabee aarirraan kan ka'e bilookii na godhe jechuudha. Innaa mee yaada qabdannaa qooda ittaan sodaan immoo warroonni akka kiyyaa kanatti hin godhina dhuga bakka warri biyyaa siniif faamu siniif dhaga'u namni biyyaa kun pirankii minaaminallee hin beeku anarraa baradhaaf maaliif anuu biyya mucaa waan biyya jiru nama biyyaati biyyarratti pirankii hojjete kaza naaf faamu dide jechuudha. Namni tokko siif hin dhaga'u waan ta'eef naa dhaga'uu dide wanta dhugaatii modharaati jedheetu naaf faamu dide garuu gorsa naaf kennee bilookii na godhe ishee gorsa baay'ee naaf kennee bilookii na godhe. Mee mucaan kun jaalala siif qabaa bilookii si godhe jettu moo si jaalataa bilookii si godhe jettu moo maaliin isa godhan mee homaa wanni isa godhan jiru pirankii bichaan isa godhe garuu jechuudha. Wanti inni pirankii godhallee ojuma inni jiruyyuu maalan jedheeni osoo ati teessuu namni biraa waraqata ergate jennaan sababa sanirraan kan ka'e yaa'u keessa aarillee hin qaba aarii sanirraanis yaa'u namni gochuu danda'a. Waan aaree fi garuu osoo na taragaaga'e namni suutallee yookiin walitti muujaa na taragaaga'uu didee naaf haamuu didee waan tokko dhaga'uu didee sababa saniin bilookii na godhe jechuudha. Kana bichaadha dubbiin malee waan biraatii miti akkamii waraqanni osoo ati teechuu namni biraa ergatee jira akkamiin godhaa siinan mari'adhaa jennaan inni bakka sababa sanirraan bilookii na godhe jechuudha. Garuu immoo gorsa hedduu naa kenne jechuudha. Gorsa waan baay'ee naa kennee ture waan baay'ee na gorsee ta'eeti. Sanin booddee bilookii na godhe jechuudha. Ana aarirraan isaa ka'u ani waan isaa hin beekne jechuudha. Kanaaf mucaa sanii daarektii dawwaliitti araarfadhu jettumoo achuma ayyaa baduu dhiisi jettumoo mee isin yaada qabdan an obboleettii keessanii yookiin isinirrallee ga'uu danda'a wantoonni akkanaa kuni hunda keenyarraa ga'uu danda'a jechuudha. Jaalalli immoo ganama miidhu hundi keessanii hin beektanii namni jaalattanii beektanii hin beektanii jaalala waggaa afurii dhiisitee waggaa tokko lamaayyuu nama miidhuu danda'a yookiin kan torbee tokkotu nama miidhuu danda'a jechuudha. Mee mucaa sanii maal godhi jettu situ aarse jettu moo situ balleessi jettu moo yoo balleessaa kiyas ta'e ofitti fudhadhee mucaa sana ofitti deemsi yoo immoo balleessaa isaa ta'e achumaan bishaan yaadu dhugaattee dhiisee kan biraa jala immoo jechuudha. Kan biraa dhukkee irraa kaasa kana waggaa afur dhukkee irraa kaasitanan bilookii na godhe jechuudha. Innaa waan isin jettan immoo komentii irratti naa barreessuun dagatinaa isin jedha. Warroonni immoo akka kiyyaa kana pirankii goonaa jaalallee keenya yookiin hiriyaa keenya jettan hin godhina isinii dhagaa warri biyyaa takka illee isinii fahaman takka illee isinii dhagaa dhugaa waanuma dhugaaf fakkaate pirankii kanaa yoo gabe kanatti fakkaatu yeroo tokkoyyuu bilookii irra gadhaabu jechuudha. Ana obboleewwan kiyya pirankii godhee sodaadhee ta'a jechuudha. Maaliif yookiin bilookii na godhe jedhee kan isaan illee shakkii jechuudha. Sababuma mucaa kanaatirraa nuyi shakkee dhiise isaan jechuudha. Maaliif warri biyyaa kun baay'ee siif hin dhagaan waan ta'eef jechuudha. Kanaaf warroonni akka kiyyaa jirtanii piraankiin godhina warra biyyaa kana jechuudha. Dhugaa siniif hin dhagaani bilookii sin godhu jechuudha. Nama tokko yoo ta'e malee bilookii sin nama godha jechuudha.
wanta namuudatti kana mudannoon kiyya kana jaalallee waggaa furiitan dhabee piraangii godhee taanaan bilookkii na godhee akka kiyya kanan ta'ina anarraa baradhaa asirratti anarraa barachuu dandeessanii jedheetiin abdadha. Ani guddaa jaalallee waggaa furii dhabee tanaan kantuu galee taa'aa jira jechuudha. Na amma kun jaraallee dhaabee jira. Akkasii jaraallee dhaabee jechuudha. Amma waa yaada qabdan bicha isinirraa fudhachuu barbaada. Kanaaf maaliif obboloota kooti yaada dhaamsa qabdan anaaf dabarsuu hin dandeessan jechuudha. Maaliif dhaamsa namni tokko qabu yaada isinaaf qabdanii yookiin mucaa kanattuu deebiinaan jechuu dandeessu. Yookiin lakki ittiin deebiin mucaa kun jaalala siin qabu jaalala sii qabaatee bilookii si gochuu hin danda'u yookiin fi bakka sirriitti gorsatee si deeffachuu danda'a malee naan jechuu dandeessan. Garuu inni naa dhaga'uu dide bilookii irra ganda dhaabe jechuudha. Mee maal jechuudha kuni yaada qabdan immoo hundi keessaniyyuu saanduqa poostaa jalatti naa barreessuun dagatii naa koomentii jalatti jechuudha. Waan isin naan jettan immoo koomentii isin keessan laalee achiin booda immoo nan dhufa jechuudha. Yeroo biraatiin viidiyoo biraatiin walitti hin deemne jechuudha. Anna akka isiniin jedha obboloota kooyi ani kunoo jaalallee waggaa furii dhaabee isin taa'aa jira. Kanaaf yaa wala namoota tokko amma waan kolfaa haasa'uu fi soba jechuu danda'a. Waan sobaati miti jechuudha. Namoonni itti millee keessan hin jiran jechuudha. Inna waan dhugaati waan sobaati miti waan sobaati fi namni kamiyyuu waan sobaati fi akkana miidiyaa fudhachuu hin fedhu waan sobaati jechuudha. Kun immoo waan dhugaati waan dhugaa jiru jechuudha. Akkasitti diyaan kee bilookkii na godhee jechuudha. Kan waggaa afurii jechuudha. Bilookkii na godhe firaankii goonan maaliif akka inni bilookkii na godhe garuu naaf galuu dide jechuudha. Dhaamsuma dura hima sinitti nasan jedhee fi sababa saniif bilookkii na godhe jechuudha. Aadhamoo jaalalamoo jibbamoo maal inni kana kamitti tokkittumaan bilookkii irra nama dhaaban kun abboo baqa namachi argaa dhiiratu jibbe baqa kalaas amma arguma dhiiratu dhibbe din waan yaada sin qabdan qofan akkasin yaada dhaamsa sin qabdan qofan barbaada malee kalaas amma ani dhiirayyuu firaankii sin godhuusi dhiisee jiras hin jaaladhusi jaalalaayyuu dhiisee jira jibbeen jira baqa ammaan booda jechuudha. Innaa akkasii siniin jedha obboloota kooyi. Kana fakkaata har'a viidiyoon kiyya kanuma jechuudha. Yaada qabdan immoo hundi keessaniyyuu jechuudha. Warri viidiyoo kana daawwatan hundi keessanii viidiyoo kana gadhumaa daawwadhaati. Dhaamsa qabdan wanta ana siif ta'a lakki mucaa kanatti deebi'i lakki irraa gori warri jettanis waan isin dhaamsa naaf qabdan jechuudha. Akka obboleettii tokkootitti dhaamsa isin naaf qabdan isinirraa barbaada jechuudha. Waan biraatii miti jechuudha. Mucaa kanaas dawwalee yookiin waliin haasa'ee hin beeku. Daariktii illee hin dawwalleef anis garaan jabaadhe jechuudha. Wanni garaa jabaatee bilookkii na godhe anis daariktii hin dawwallee fi maaliif bilookkii na goote illee jedhee daariktii dawwalee mucaa kan hin gaafanne jechuudha. Akkuma inni garaa jabaatee bilookkii na godhe anillee garaa jabaadhetumani daariktii dawwaluu fidide jechuudha. Innaa mee maal jettu ati garuu mucaa kana warri illee hin beeku jechuun naannoo tokko wal beennaa malee maatii koo waan beeksisee mutinnis waluma jaalannee wal eennaadhaan malee homaa narraa hin qabu homaa isarraa hin qabu cubbuun irratti hin hojjenne cubbuu isarratti hin hojjenne jechuudha. Waliin hojjechaa hin jiru anis kophaatti hojjetadha anis qomaa ofii hojjetata malee wanta walitti makannee hin qabu jechuudha. Wanti immoo na gaabbisiisee yookiin mukaa jirmatti isatti na buusin jiru garuu jaalalli kaan wanta nama godhu jaalala waan jaalalaa waan ta'eef jechuudha. Kanumaan yaada qabdan qofa isinirraa barbaada jechuudha malee homaa wanta sarraa qabu tokko hin jiru. Yookiin cubbuun irratti hin hojjenne cubbuu isarratti hin hojjenne jechuudha. Jaalala qofa jaalalti immoo waan hundumaayyuu kan dursu jaalala waan ta'eef anis dhaguma jedhasa jaaladheef firaankii godhe waan inni maal akkanaaf qabu yookiin dhaamsa maal akkanaaf qabu yaada maal akkanaaf qabu jaalala maal akkanaaf qabu jedhee bilookkisa firaankii isa godhee ture. Garuu immoo inni immoo firaankii sanii akka waan dhugaa sanitti itti fakkaate baay'ee aaree bilookkii na godhe jechuudha. Mee maal jettu isinii mucaa kanaa itti deebi'i yookiin daariktii dawwaliif jettu immoo lakkiyyii nuyi jaalala isin qabu bilookkii si godhe dhiisii jettan immoo waanuma isin jettan qofa akka obboleettii tokkootti isinirraa barbaada jechuudha. Kanaaf namoonni immoo akka kiyyaattillee bira gocha gootanii isin godhanis jiraachuu dandeessu kan isin goonis jiraachuu dandeessu jechuudha. Tokko tokko namaa dhaga'uu danda'a tokko tokko immoo siif hin dhaga'u jechuudha namoonni tokko tokko jechuudha. Kanaaf akkasuma godhe hiriyaan koo jechuudha. Kanaaf isinitti baasee himatu garuu ani viidiyoo san gadi lakkifne dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo sanii aga daqiiqaa 13 immoo akkas waraabee ture gadi lakkifne jechuudha. Ammallee hin jira viidiyoo sun gadi lakkisne malee jechuudha. Lakkisuus hin barbaadu
maalifi erga nama suni hin barbaadu gadi lakkisis naan jedhee jira gadi lakkisallee jennaan hin barbaadu viidiyoo kee galle sagalee kee gadi lakkisin jedhee garuu ani sagalee dheessa waraabee ani viidiyoon bahee sagalee dheessa waraabee jechuudha innaa gadi lakkisin jedhee illeedha ishii jedheen illee gadi lakkisina ol fuudhee booddee immoo yaa sababa sanirraale akkas nama godhe jechuudha nama akkamiiti kan jaalala sii qabu moo kan jaalala sii hin qabne moo kan jibba kee qabu moo akkamitti namni yoo tokkochaan bilookii nama godhu أنا قافينة تاع يو أجمع قافمنا تاع ما لك تأسين بيكو يتودا قافينة تاع وأنت كان اسم بران جودا ده ما لي يسوس دندا يتودا ما لفي وأنت ولذا كم تكون جرو لكن ما تيكو بيكي وأنت نزلنا تكتكو يسوس هنجرو يتودا قرو جالنا ما كان ما لك جالنا ما كلين سراك أنا كجنا جنو ما كنو لكيرا حسن كان ما ده هما نرانك وما سرانك يتودا نا جالنا تيمو كان كابدو يوجد تكو بقمة استوى يجودا كنا أنا وانت أكو بوليتي تكو تسنرا إيه بيهاد سناك أبدا كوف نمني كميو كومنتي بقى جبات عندنا بقى كسب يارس أبدا كوفن برواري يارس سنرا فرد يارس سنرا أنا مو فيديو كيسن هجد يجودا فيديو كيسن هجد سنرا فيديو ويسن تدري زتن ويسن تدري زتن أكاتا سنينا ناجتنين نفرد أنا غورسا كيسن نفرد ما أعرف أنا بوليتي كيسني أنا كوفن راموتي أنا بروت الرس بورس جودن دا وانت كنا هم جتوا نا أكاسي سنين جد أو بوليتا كوانا كسي كوفا سنين تابر بعد جتودا فيديو إنكي يارا كانوا ما يادا كابدون كوفا سنين رابر بعد سيفاني أكانت تكونوا جالا ليوغا فريد أبو ديجتي فرانكي قوتت فرانكي تاتي في فشينو غرغلتي فرانكي تاتي جتودا أنو غرغلت هم فرانكي تاي مالفي غافي نتتاي أنو فرانكي تاي دوغا مالفي إنس بلوكي نقولنا ننسى أكما برانك من استأجر شورنا سيفاني نكنا تاتي يا كيان بون تاينا عندي كيسن دام سانا رالين براتو جالالي كيسن جانا وانا برانكين قولنا سين لغاو كيسات ور أبا منا قلتني ولين دمت هين قولنا برتي كيسن تدي جماني كي يركو كاو كي مالفي جنا روان تأفي جنا روان تيبركو كوغارو وري بولتي قلتني قولنا نامني سني بين لغاو بولتي كيسن لدا سندي جايشون نامني بيا كنا ما بين لغاو بولتي سني كور كيسات بولتي قلتني دائما فأقو قلتني كون هين قولنا برانك واي برانك دي تندبتي ناسان بيكان أكاسي سنين جد hin godhina warri keessattuu daa'imaa fi akkasumas bultii godhatanii biyya ormaa kana dhuftanii firaankiin godhina warri YouTube hojjetan kun jechuudha maaliifi anarraa barumsa fudhattu anuyyuu janaajanaadha garuu janaajanuma saniyyuu kun bilokkina godhe jechuudha kan immoo isin immoo warri bultii godhatanii bultii keessan diiga waan ta'eef gaafa sanii aartaa anamma waan kana aarsu tokko iyyuu qabu maaliif yaa nooshee jaalaluma tokko sirna godhaa jira malee na aarsu maaliif homaa irraan qabu garuu jaalala waan ta'eef hin jechuudha. Jennaa akkasii siniin jedha obboloota koo bultii nama diigaa warri wannaa kun jechuudha. Warri biyyaa kun bultii keessa sin diigaa itti siniin deebi'u maatii keessanii walitti sin buusaa waan adda addaa nama godha jechuudha. Kiyya garuu rakkoon qabu maaliif ta'uun ta'uu baatu. Waliin rakkoon qabu jechuudhaan achumaan bishaan yoo dhuge dhimma isaatii miti dhimma kootii miti garuu waa'uma jaalalaa ta'eetii fi kanaayyuu dubbadhe malee dubbachuun barbaadu jechuudha garuu maaliif akka anaa kana ta'e barumsa narraa yookiin argachuu danda'a akka anarraa dilanii piraankiillee gochuun barbaanne keessa jaalallee ofii jechuudha maaliif siifin dhaga'uu dhiisitu akkasumatti waliin jiraadha malee piraankiin godhinaa anammaan booda yoo neerumallee piraankii san godhu jechuudha. Abbuma feeyyuu heeruma ta'an piraankiin godhe naaf faamu waan ta'eef yoo minaalbaata bira jiraadhee akkasitti naafaamee godhe malee halaala kanaan godhu jechuudha namaaf hin dhaga'u warri biyyaa kun takka illee siif hin dhaga'u jechuudha. Kanaaf piraankiin godhinaa obboloota koo piraankiin godhinaa hundi keessanii anarraa baradhaa. Siifan irraa hin barattu viidiyoo kana gadhumaa daawwadhaatii laayikii sheerii godhaatii hunduma keessanii hiriyoota keessan biraan ga'a. Akkasi kaakunoo akkas tattaane siniin jedha obboloota koo hundi keessaniyyuu warri viidiyoo kana daawwattanii hundi keessanuu galatuumaayi akka daawwattanis immoo abdii guutuun qabaa warra sumaan maatii kun taane koottaa maatii kun ta'atii nutti dabalamaayi asirraas immoo viidiyoo kanarraa waa hin barattu jedhee kan yaada hunda keessaniyyuu jechuudha akka barattanis abdii guddaan qabaa jechuudha dhaamsa siniif ta'a dhaamsa ana bichaa fi muti hunduma keenyarra ga'uu danda'a boroota akkas akka kiyyaa kanatti biraankii gootee bilook rashii godhuu danda'a.
أنا كان كياتي متي كوبا ورا قلتني ولا بياباني يوغ ركشي بروتلي قوتهم بركز على ماله كان كياكم باي اللي ركز على متي يجوا مالي في نتولي تما كمنه جنا برا كان مالي يجوا نا أكاسي جالو المكان تويتن في ده وده بلوك يوغ سي يو تدي يتني سويت تدي بيتس يا ده كيسنا بربادا سنين جالت سنين كبجو بلو تكو هنت كيسني يو سنين جالت سنين كبجا نكنا ترى على فيديو جراسي ورد تدي ملتي سنين جالت سنين كبجا نجاي ناترا. Osmo vete, ani se tu se